An fenti si nyaachisu sa'aatii kana ishee. Fenti nyaachisuus hin barbaadu. Asmoo siinuu si dhungadheera akkas taanaan. Ana dhungattiin beektumaa. Si dhungadhee beeka. Inna kan. Kanarraa kutaa. Gabaa koo cufaa jira. Maqaan koo Qannoo Gannatiin jedhama. Kan koo immoo Hiwoot Taaddasaa jedhama. Har'a kan asitti argamnee fi tapha xiqqoo wayii gaaffii fi deebii wayii wal gaafachuudhaaf dirqama waan gaafatamte deebisuu qabda. Yaa haga dandeenyu deebisna. Haga dandeenyu wanti jedhamu hin jiru. Gaaffii siif dhiyaate bakka seeraan deebisuu qabda. Kanaafuu eenyu jalqabu? Jalqabeeti. Ati jalqabi. Ladies first. Haa. Shamarraniif dursadha Mallas Zeenaawi. Jalqabi. Wanti yeroo dhumaaf bilbila kee irraa sarchi gootee wanti ati barbaadde maal ture? Guyyaa irraa jechuudha. Yaadadhu garuu kaleessa hodheen gaddaa natti fakkaata waa'ee qabaatii ምናምን natti fakkaata qabaatiiwwan adda addaa akka carraa namni naa ilaal jedheet googilii irratti sarchi godhee ofiis miti kan koo ilaali kan nama biraati. Waan biraa seerchiin goone. Mun godha garuu ana yaadadhu kan kaleessa natti malee immoo guyyaatti waa baay'ee sarchi gochaan oola wanta gaaffii natti ta'an. Fakkeenyaaf waan akkamiifa? Wanta hunda bakka namni si gaaffii. Waan nama bohaarsu seerchii gootee hin beektu? Waan nama aarsu. Waan nama bohaarsu. Kan nyaaraan hin beekne itti manuu hin beektedha Oromoo. Eeshi. Ana himti? Yaa Rabbii yaa Gooftaa. Barsiisaa kee yookaan barsiistuu kee irraa jaalalli si qabee beekaa? Kannuma sirriitti. Bafitsum. Sirriitti. Bafitsum. Dhugaa waaqa. Yerooni kutaa aga 12tti baradhu. Jaalala hin beeku. Ati. Egaa hin qabne jaalalli barsiistuu koorraa. Akkasidha. Amansiisaadha garuu wanti kun. Dhugaa Rabbii amansiisa. Barsiisota gurguddoo si barsiisaa ture? Malee hin qabachuun xiqqoo na ulfaata. Kanaafuu hin qabne barsiistuu irraa jaalalli hin qabne. Akkasi. Ta'uu danda'a garuu nama. Ta'uu danda'a miti naaman. Si nama. Barsiistuu massaa ifaan nu barsiisaa ture isaa irraa na qabaaree heerumanii. Gurguddaadha. Barsiistuu birriituu fa'aa. Birriituu fa'aa. Wayne akka isheetti namatti tolti. Namatti tolti. Gaaffiidha kun. Akkasitti Gaaffii namatti ta'a. dabareensidha. Tolee. Kan fudhadhulaati. Anis kaa'u. Gaaffii gabaa. Hiriyaa kee sobdee beektaa? Hiriyaa kee sobdee beektaa? Soba gurguddaa osoo hin taane soba xixiqqaa. Hiriyoota koo hin sobda yeroo tokko. Hiriyaa kee gaafa jedhu adda hin baane wanti. Hiriyaa jechuun koo hiriyaadhuma jedha. Akkamitti fudhatte? Hiriyaa kee sobdee beektaa gaafa jedhu akkamitti fudhatte? Hiriyoota dubartootas dhiirotas. Sobdee beektaa? Natti fakkaata. Soba akkamiifaa sobdee beektaa fakkeenyaaf? Fakkeenyaaf dhufaan jira as gaheera. Bakka sun osoo hin gahiin gaheera jedhee malee soba guddaan soba kana caalu. Ani si miti. Ati garuu baay'ee sobda. Dheeree shamarran yeroo baay'ee maal irratti ol sobeetta? Nama tokko jaallatanii kasaa jaallatteetti ati garuu gurbicha gaafa seettee si gaafattu fakkeenyaaf hiriyyaan kee ayi jaallanneen sababa inni naa bilbiluuf naamanii maleetti. Waan akka sobdee hin beektu takka. Dhugaadha. Waaqayyo si arge namni sun argute. Beeksisuus. Amma dabareen kan keeti. Tole dabareen anadha. Sooshaal miidiyaa irratti eenyuun irra deddeebiin haasofsiista? Ani keessa hin jiru. Ana nutti hin fakkaatu. Sooshaal miidiyaa irratti eenyuun irra deddeebiin haasofsiista? An sooshaal miidiyaa irratti nama irra deddeebiin haasofsiisuu hin qabu. Hin soobiin. Dhugaa. Onlaayinii irratti haga isaatii meeqa turta? Anu nan beeka. Akka turtu nan beeka garuu anaan haasofsiisuu baattus. Durii kaasee sooshaal miidiyaa onlaayinii irra nan tura. Ammas hin turta? Yeroo baay'ee fiilmiin ilaala. Achi booddee ijoolleen ture yoo ta'u waa naa barreessu minaamin teelegiraamii nan seena. Nan ba'a mana kiyya waayifaa jira. Nan fayyada malee
Nama yeroo baay'ee haasofsiisuu hin qabu. Yeroo baay'ee dirqama guyyaa guyyaadhaan ta'uu hin qabu. Garuu irra caala eenyuun haasofsiistaa yookiin bilbila kee nuti ni ilaalla. Irra caalaa immoo kan hin haasofsiisu hiiroo. Hiiroo eebbisaa komboo na argiti eebbisaa naa dhokko gaafa. Kun dhugaadhatti hin fakkaatu. Eebbisaa. Amma dabareen kan kooti. Gudiidhaayi. Dammee. Ani garuu akkamitti dammee hin beekne. Dammee amma daamu jaalalli kee kun hin guufamu na saahee. Hiriyaa kee dabarsitee nama biraatti odeessitee beektaa wanta. Iccitii hiriyaa keetii nama biraatti odeessitee beekta. Kun akkasuma jira. Iccitii hiriyaa kee dabarsitee nama biraatiif odeessitee beekta. Ashi. Hin beeku dhugaadha. Iccitii jechuun wanta namatti himame miti. Si amantee wanta sitti himamte. Dadhabina jaalallee keetii nama biraatti haasofte hin beektu. Jaalallee koo. Ati dura jaa. Inni maal dadhaba maan dadhabu? Dadhabina hin qabu. Inni dadhabina hin qabu. Kanaafuu hin jiru jedhaartu. Iccitiin nama odeessee beeku hin jiru. Ati garuu beektaa? Eshi dabareen ana gaaffii baay'ee gabaabaadha. Akkam darbite? Maaltu si gaddisiisa? Wanti na gaddisiisu maali adeetta? Shamarra namaaf amanamtu dhabuun baay'ee nama gaddisiisa. Yeroo baay'ee na gaddisiisa. Baay'ee amanamummaa jechuun kana dura argibanta argitee jirtudha. Dubartii gaarii addunyaa kanarraa dhabuun koo baay'ee na gaddisiisa. Maaf dhabdari? Dubartiin gaarii hin jirtu. Hin jirtu. Jiraachuu hinuma jiru garuu sarara ta'e. Somni akkasii sobanii ol goomsan kunis na jibbisiisa. Baay'ee na gaddisiisa. Sobnee ol jajjabeessuunis. Lammaffaa wanti na gaddisiisu qarshii dhabuun koo baay'ee na gaddisiisa. Qarshii hin qabdu? Waa tokko qarshii hin qabu. Nama qarshii hin qabne wajjin taa'ee haasa'uun koo baay'ee. Baay'ee si gaddisiisa. Baay'ee na gaddisiisa. Garuu kun ergaa guddaadha dubartootaaf. Sobiinaa dubartoota. Kanaafuu dubartii onnee qulqulluu qabdu dhabuun ana duwwaa miti dhiirota hunda bakka bu'ee naasa. Dhiirota bakka hunda bakka bu'ee gaafa naasa'u dubartii onnee qulqulluudhaan nama jaallattu dhabuun baay'ee nu gaddisiisa hunda keenyayyuu. Warra dhiiraa maqaan balleessina. Hin balleessinu jechuun ati akkas jechuun kee amma dubartoonnis akkuma ati dubartoota jechuun amanaman akkuma dhabde dhiirri hin amanamnes hin jira. Kanaafuu walitti qabdee. Ani dubartii amanamtuun dhabee hin jenne. Dubartii onnee qulqulluu qabdu. Hin dhabde. Hin jirtu malee ana miti hin dhabe. Hin jiru maaf hin jiran? Dhiirumatu dhabe. Dhiira miti. Dhugaa rabbi. Addunyaa kanarra hin jiran. Ati akkas jechuun qabdu hundi dubartoonni hundi tokko miti dhiironni tokkos hundis tokko miti. Kanaafuu walitti qabdee akkas hin jedhin. Kanaafuu jiruudha? Hin jiru. Eessa? Garuu. Eessa jiru? Nu wadanee. Badaa baay'ee keessaa gaariin xiqqoo waan jiruuf yaa hin dhabamanii. Fakkeenya fudhachuu dandeenya. Kanuun beeku dabaree kooti. Dabaree kooti. Gaaffii akkamitti laata? Tarsee hin danda'amu. Sirreetti dubbisi. Waan dhabuu hin barbaanne sadii maqaa waami. Waan dhabuu hin barbaanne sadii maqaa waami. Tokkoffaan waaqa kooti amantii koo. Lammaffaan obboleessa kooti. Waaqa koo irra obboleessa koo waan hin caalleef malee obboleessa koo tokkoffaa ture. Obbolaan koo dubartootaas natti hin gaddinaa isinis nan barbaada garuu obboleessa kooti. Sadaffaan immoo maal laata? Wanta dhabuu hin barbaanne qarshii dhabuu hin barbaanne. Qarshiin barbaachisaadha. Keessattuu anaaf. Waa sadii. Waaqa koo, obboleessa koo, qarshii koo. Qarshiin hin barbaachisu. Dubartooti birrii jaallannu gaafa jennu ragaa wajjin. Miti ani akkasii akka jechuu dandeessa garuu qarshiin baay'ee barbaachisa. Yaa hin barbaachisa. Tole. Abbaa manaa koo hin qabu. Ana. Maaltu si gammachiisa? Si gammachiisa.
Maaltu na gammachiisa? Homtuu akkan jenne wanti gammachiisu tokko hin dhabamu. Maaltu na gammachiisa? Waan tokko wanti na gammachiisu hin jiru addunyaa kanarra. Dhugaa waaqa. Waan tokko wanti na gammachiisu tokko hin jiru. Akkamitti akkas ta'u jechuun kana jechuun ko yeroo hundaati ofitti gaddee jiraata jechuudha. Wanti na gammachiisu hin jiru gaafa mucattii tokkotti silkii haasa'u waan na gammachiisa. Dammee miti. Nama biraa. Eenyu shillaata. Gaafa isheetti silkii haasa'u waan na gammachiisa. Dhugaa waaqa. Dhugaa waaqaa jedhe. Dhugaa waaqayyo. Annoon keenya akka gammaduuf silkii natti haasa'u. Deddeebisii bilbiliif eewushiin garuu akka of beekuu dandeessire. Tu silkii qabaattee bannaati. Silkii hin qabu. Silkiin qabdu ishiin akkam taasif ture wajjin. Ayee waan kana na qoradhu hin jenne egaa. Kanaafuu ishiin wanti na gammachiisu hin jiru garuu isuma sirrii namaa na gammachiisa. Sii dabare. Ayee kun garuu guddaadha. Waa guddaadha. Nama tokko gammachiisu jechuun addunyaa kanarratti Zoonaan nama tokko gammachiisee baay'ee natti tola ture. Anchi congratulations. Waan na gammachiiste. Dhugaa isaatii dhuguma isaatii baay'ee gammade garuu ishiin of beektiidha. Dubara irraa yookiin dhiira irraa maal jaallatta? Ashi dhiira irraa maal jaallatta? Dhiira irraa? Dhiirummaa isaa. Dhiirummaa isaa. Tokko. Lammaffaa. Engaafa. Ulaagaan dhiirummaa maalidha? Ulaagaan dhiirummaa maali? Dhiira fakkaachisa. Ay, wantoota dhiirarraa jaallattu fakkeenyaaf. Kana dhiirarraa nan jaalladha. Estii waan jaallattu. Ani beeku. Ay, jira miti ree? Jira miti jira. Dhiira fakkaatu takka. Naan akkasii. Dhiira aadaa maalii ta'uu danda'a? Waan natti qabu hin beeku itti miti. Kanaafuu hin beeku. Esh. Kanuma. Itti fufi. Ayyee. Gaaffii isaa baay'ee natti fakkaatu. Hanga guyyaa har'aatti nama meeqa dhungattee beekta? Namni dhungattee hin beeku. Nam tokko dhungattee hin beeku. Namni ati hin dhunganne hin jiru. Namni hin dhunganne except me. Dhugaa kana tokko dhungattee hin beeku. Nama dhungattee hin beeku. Kan akkamitti amannu reema? Akkamitti nu amansiisa? Akkamitti wal nu amansiisa kunoo? Nama dhungattee beeku hin qabu. Hin beektamaaf hin beektu. Anuu guyyaa baay'een arge. Nama dhungattee beeku hin qabu maaliif beektaa? Nama dhungattee beeku utuu hin qabaadde. Inni dhungachuu jechuun kun sababni dhungannaa akka biraa miti ishee boquudhumayyuu namni ati dhungattee beeku. Asmoo siinuu si dhungadheera kas taanaan. Na dhungatti hin beektu maal? Si dhungadhee beeka. Inna kan. Kanarraa kutaa. Gabaa koo cufaa jira. Na dhungatti hin beeku. Naa nama dhungadhee beeku hin qabu. Akkatti wajjin walitti fufuun garuu ulfaata. Haa ta'u. Siifaa ta'u garuu. Na dhabsiisu. Warri dhungataman waan silaalaa jiraniif sitti gaddaa jiru. Eenyu? Warri isin dhungadheera taanaan isin hin dhunganne. Qalbii akkasii dhiisa. Isa gaafa sana. Sinitti fakkaate malee isin hin dhunganne. Dhugaa waaqa. Namni qannoon na dhungateera ta'ee yaaddu yoo jiraatte jechuudha. Anatu si dogongorse osoo hin taane situ na dogongorsee na dhungate malee isin dhunganne. Kanaafuu akka dhungattanitti malee akka dhungatamtanitti. Lamaanniyyuu na dhungachuu keetiif congratulations again irra deebi'e. Esh. Hiriyyummaan siif maali? Gaaffii cimaadha. Hiriyyummaan hiriyyaa gaarii yoo argatte akka maatii oliyyuu ta'uu dandeessa. Anaaf jechuudha. Jechuun maatii kee irra caalayyuu yeroo tokko hiriyyaa keetti icciitii dubbatta. Kanaaf hiriyyaan anaaf maatii keessaa tokko. Hiriyyummaan siif maallaqa jechuudha. Yesuus. Ekkoo maallaqa yoo qabaatte rakkattu hiriyyaa yoo qabaatte rakkattu. Maallaqa caalammaa namatu barbaacha. Hiriyyaatu caala maallaqa caalaan akkasumatti. Yeroo tokko garuu maallaqa qabaattee hiriyyaan sin barbaachisa. Maal haadha isaa sii godha hiriyyaan maal haadha ishee sii godha. Akkuma fe'iyyuu osoo qabaattee nama malee maallaqa namaayyuu.
Maallaqa qabaattee naan argee namni isin barbaachisu. Qarshii baay'ee harka koorratti galee. Garuu nama dhabee. saba nama dhabdee itti bira argatte. Itti fufi. Maraattiin fudhati. Carraa dhakkoo. Mana fincaanii yeroo teessu maal yaadda? Mana fincaanii yeroo teessu maal yaadda? Bilbilan qaqqaban waa tokko yaadu. Fiilmii faallaa. Ituman fiilmii ilaalaa yeroo waan gabbee mana fincaanii dhagaa fiilmichuma ni ilaala. Malee waa tokko yaadu. Namni baay'een akkas godhachu. Akkas. Dabariin kan kootii amma baay'ata lama fudhadhee. Janajjanteetti. Hanga har'aatti dhiira meeqa yookiin dubartii meeqa janajjanteettaa tilmaamaan? Dubartoonni janajjanamu? Dhiira meeqa janajjante tuna geeteera ta'edha. Akkasii naaf. Akka irraatti dhiira meeqa janajjante? Injiraan kun sibira. Dhiira meeqa janajjanereen? Dhiira meeqatu aanaan na janajjane malee ani janajjane. Na janajjane. Maayini digaaffii naasirreessa. Naan hin janajjane. Eshi atumti hoosh. Baay'eedha lakkoofsa isaanii beeku. Dhugaa? Maaf naati garuu. Yaa'u nahuun qaba. Maaliif? Namni gaarii akka keetii baduu hin qabu. Lafa ka'u. Kanaafuu tilmaamaan nama meeqa ta'u namoota si janajjana. Janajjanan jechuun akkamitti? Yaa'u namumti gaaffii jaalala si karaa sooshaal miidiyaa namumti baay'ee sitti dhiyaate si biraa fuudhe. Si biraa fuudhee? Namooti baay'ee mas rakkisan dalga sitti gale. Namoonni na rakkisanii anis haala ifa ta'een waan itti himuuf na rakkisanii beekanii garuu nama meeqaa jennu reeshi meeqaa turre akka gabaan koo sin cufamne nama sadi. Nama sadi. Yookiin shanaa ta'ure shanaa goonu. Ande sadan keessa wal faana haasofsiisti. Yeroo tokko miti. Step by step. Eshi kabbada. Kan dabar. Gaaffii. Eenyutti inaaftee beekta? Eetti inaaftee beekta? Mucattii ishee silkiin attaaftu sana. Ishee matti ni naaf. Beektay? Madda gammachuu kee waan taateef dhugaa. Yoo isheen naan bilbiltu ta'e. Kan biraa argattee laata kan biraa waan. Kan biraa argattee osoo hin taane akka kan biraan arganne nan beeku. Maa beektaa? Maaliif Waaqayyo kan biraaf isheen godhu akkasiin jedhin. Eegumsa waaqaa jala sababa jirtu. Eegumsa waaqaa? Waaqayyo darbatee hamaatti isheen kennu. Biraa hamaadha namni biraa hamaadha. Osoo gaariin jiru. Silazii nama akkasidhaan. Akkasidhaa jechuudha. Eenyu bilbila biti dhugaa. Bilbila? Hin barbaachisa mucayyoo. Bilbila duwwaadhaan waan baay'ee nan bitaatiif ishee. Hin bittaaf garuu jalqaba immoo bilbila. Birriin hin qabweedha. Kanaaf birriin barbaachisa kanan jedhe kanaaf dabariin kan kootii. Maal argachuu barbaadda? Baay'eedha. Misaale fakkeenyaaf for example. Baay'eedha. Maal argachuu barbaadda? Of argachuun waa tokko of hin arganne ofuun beeku. Of argachuun barbaada. Garuu qarshii argachuun barbaada. Wayinee qarshii argachuun barbaada. Dubartoota qarshii jaalataa hin jedhiin ammoo sababa barbaaduuf nan qaba waan ta'eef ani qarshii argachuu nan barbaada. Xumurte? Qarshii bakka lamatti filannoo koo ta'eera. Ante? Maatiin kee seeksii gaafa raawwatan argitee beektaa? Argeen beeku. Fudhadhu kottuuti. Qoy kaa sirriitti nu ibsa akkamitti argitee hin beektu. Argeen beeku.
Argiteen beektu? Dhugaadha. Jechuun amma fakkeenyaaf gara baadiyyaa miti kan guddate. Kanaafuu baadiyyaatti immoo gaadaa tokkoo fi saalooniin hojii jiraatedha. Manni keenya. Innaa yeroo isaa Manni keenya guddaa. Guddaadha kan geessan. Guddaa yoo ta'e baadiyyaatti Argeen beeku. Argeen beeku. Argitee beektaa? Argeen beeku. Kan keenyas manni baay'ee guddaa waan tureef argeen beeku. Kee garmaamu. Argeen beeku. Wayne gaaffii tokko dhumarratti hafi. Gaaffii tokko kan keeti. Gaaffii kumaa waan ta'eef. Hojii keenya dhunni gaaffii keeyyata tokko ta'a kun hiriyaa akka obboleessaatti yookiin akka obboleettiitti jaallatti. Walitti dhiyaatanii osoo si jaalate yookiin si jaalate hiriyaa dhiiraa maaltu sitti dhagahama? Hiriyaan dhiiraa baay'ee sitti dhiyaatu wayi obbolummaa sitti dhiyaatu wayi yoo si jaallate. Naan gadda. Hiriyaan dhiiraa baay'ee akka obbolummaatti wal ilaalta wayi Naaf galeera. yoo jaalalli kee isa qabe si gaafate maal goota? Natti fakkaata yeroo jalqabaatiif nan gadda. Sababni isaas akka obboleessaatti namni ati ilaaltu sun waa bira. Bakka ati bakka kenniteef tokko gadhiisee bakka biraa immoo qabatu akka kootti nan gadda. Maal goota? Jechuun natti hin tolu. Irraan fagaadha. Irraa fagaadha. Yoo baay'ee si jaallata ta'e. Wanta na quunname waan ta'eef. Atis keessa geeraachuu dandeessi garuu wanta itti. Yeroo sunitti hin jiraatu. Hin jirus. Na quunname waan beekuufis irraan fagaadha. Eshi. Manni kunis baay'eedha. Osoo siif danda'ame yeroo tokkotti nama lama jaalladhu siin jedhame eenyu jaallatta? Gaaffii Bakka intalattiin ala nama tokko hin beeku nama tokko jaallachuu. Dirqama akka dirqamaatti ilaaliitiin nama lama. Eenyuuf eenyu? Kanaafuu nama lama eenyu jaallata? Eenyuuf eenyu jaallata? Nan galchi ani hin barbaadu. Anuus hin barbaadu. Sobdee jettan malee waan an beeku waan an qabuu fi eenyuuf eenyuutu dirqama nama lama jaalladhu siin jedhanii eenyuuf eenyu qaba. eenyuuf eenyu jaallattu. Bakka ishee masan intalattiin. Ishee masaan osoo ishiin tokko faadha ishiin tokko haa hawwitu wayi. Dhugaa waaqa nama tokko nama hawwuun qabu ishee sanarraa kana maa beektaa? Dubartoota warri kaan jechuudha hin taane. Hin taane. Atoon ishii barii garuu baay'ee natti tola. Nama meeqa beektaa isheen qofaa ishee? Nama lama osoo hin taane nama 2000 isheen qofaa ishee. Silazii qashti congratulation. Ishiin immoo yoona feentii nyaachuun didduu. An feentii si nyaachisu saayitii kana ishee. Feentii nyaachisuu hin barbaadu. Sababni isaa akkuma shamara warra kaan akka isheen taatu hin barbaadu. Amma shaawwiin qabdu ta'a garuu dirqama akka dirqamaatti nama tokkotti dabalee isin jedhan eenyu jaallata? Ijaasaa nan du'a. Isin immoo na waal dhuftanii. Yoo ani ittiin dabalama jechuu barbaadde gaafa hin duusan ajinoo waalan.